Fama barreeffamatti agartan kana namoota hedduutti dhufti wanti kun siitingii keessa jechuudha. Yaani yeroo bilbila ilaalaa dhaqxanii wanni akkanaa tokko dhuftu hin jirtu bilbilli koo hin hallage wanni jedhan sana wayii isii kana rakkoon isii kana ammoo eessa akka ta'e hedduun keessan gizee isin dhaabate turtanii deebitanii kana nagaafataniitu gariin keessan kun immoo hin dhufti jechuudha yeroo isii kana ammoo sirreeffachuudhaaf wanni isin gochuu qabdanu karaa hedduu isin agarsiisa. Amma siitingii keessa yoo galtanii isin wannattiin kun kunoo asirratti argamti siitingii keessa galtanii mallattoo onnee kana qabdi ofirraa isii keessa yoo galtanii appilikeeshinii isii kun yaani isiidhuma jechuudha akkatti waan hunda daladdi isiin amma wagga kanatti dhuftanii keessa yoo akkanatti isinii fide yoo fiduu baate immoo tuqaa gaaraa sadii kana xuxxaniitiyye siitingii xuxxanii gara gadii kanatti abaawutii isii keessa seentanii asirratti ana open jechuu fiddeerti miti isinii immoo akka isin update gootan isin gaafatti isinii galee asirratti namni cuftinuu update si gaaxaa kooti kanatti hin fidu warra sirreeffatee jiruun alatti asirratti update gootan isii kana booda wanni akkanaa kun isinitti nuftu jechuudha. Wanni akkanaa kun isinitti nuftu yoo isin update godhattani ifa isiniif ta'eera miti wanna kana jechuudha. Isin akkana bilbila teessee akka gootu isii kana update gootan yaadattanii isii kana yeroo kamiyyuu gizee dhuftan tuqaa sadii xuxxanii siitingii xuxxaniitiyye isii gama jalaa kana update godhattani wanni isin akka dhuftuuf yeroo bilbila keessan dhuftee eksiira goote bilbili callume dhiyaafaa hin gubafaa rakkoon si inni guddaan isii kana jechuudha. Kana keessa yoo galtanii yoo akkanatti hin sirreeffanne taa'etuma yeroo bilbilli keessan akkas ta'a. Lammaffaa immoo inni bilbilli owwee gaggabee jettu inni si wallaaltanii waan kana an isin barsiisan ture waan kana asirratti gabbuutaniitiyye software informationiin kun qubee inni diimaa asirratti isinii bobeessa amma kiyya update ta'ee jiraata. Qubee inni diimaa isinii bobeessa miti isin immoo software information kana keessa software update kana keessa dhuftanii jechuudha ifama asirra dhuftanii gaara gubbaatti yoo akka gootanii gama jalaa kanatti software kana update gootanii amma ana update qabu bakka fidu hin qabu maaliif update godhadheeraan isinii immoo akkanatti hin fidu bakka isin xuxxanu isinii fida install gootanii gizee lakkaa'ee fixe bilbilli keessan cufatee suutumaan deebi'a. Ammas warroonni waa'ee intarneetii rakkatan immoo intarneeta fa'aa ol ba'uu dide jettanii isa immoo waan gootanu amma masalan kana hundaa yoo godhachuu wallaaltanii siitingiin keessan garii neetworkii jira garii daataa fa'aa garii waan adda isin rakkeessa galee fa'aa cufamaa maal gootan isa kana hunda dhiiftanii isin maaliif tokkoon keessa deemtanii isinii sirreeffachuu waan inni isiniif hin galleef jecha karaan gabaabduun isin immoo sirreeffachuutti dandeessan obboleewwan kiyyaa. Karaan gabaabduun isin sirreeffachuu dandeessan maali jettu akkeessa dhuftanii akkeessa gaddeemtanii jeneraal isii jettu kana keessa bakka sarara sadii akka sagalee ol qabdu keessa yoo xuxxanii asirratti bakka kiiboordii keessanii gad dhuftanii reset isii jettu kana akkana cuqqaaftanii asirratti waa hedduu isinii fida isin garuu yoo networkii rakkoo networkiitiin walitti qabaatanii reset network setting iseettu kana godhatanii access plate kana keessatti hedduun keessa rakkataa jirtani access plate isiin kun keessa deebi'ee isin agarsiisame access plate jechuun wantattiin kun kunoo mallattootti akka namaa kan argaattan miti bilbilli keessan isin zig jedha yeroo cufamee sagaleen isaa banamuu didee wanti hundiyyuu sosso'uu didee waa takka gaggabee jedhuufi isii kana ofirratti bantan jechuudha isin. Access plate jechuun isii kana hin eeggattani maaliif cufuun si rakkoodha booda isin cinqite cufuun isii kan mallattoo namaa kana isii mallattoo namaa bulee ofirraa qabdu kana hin eeggattan gonkumaa isii keessa seentanii waan balleessanu yoo sirreeffattan yoo beektan keessa seentanii sirreeffattan malee akkeessaa waan balleessanu jechuudha. Isin update na gaafataa jirti ana. Kanaafuu isii kana access plate jechuun isii kana. Isin immoo maal gootanii jeneraala keessa yoo seentanii wanna tokkoon xuxxanu reset kana yoo xuxxanii access plate keessa rakkoo walitti jiraate access plate yoo bakka networkii qofa jettanii networkii qofa yoo kana hundaa dhiiftan immoo reset all setting jettanii wanni takka isin duraa hin badu wanni takka waan settingii keessaa malee wanni takka bilbila keessan keessaa baduu tokkumaa hin danda'u. Kanaafuu isin immoo isii olii kana isii majammaraa irratti godhattanii bilbilli keessan cufatee isiniif deebi'a. Sana booda wanti hundinuu isiniif sirraataa yaada qabdanu kommentii jalatti naa barreessaa. Viidiyoo kiyya kana irrattis yoo rakkoon jiraate ariitii waan adda addaa yoo rakkoon jiraate barreessaa nagaan naa jiraadhaa galatoomaa. Kommentii YouTube jalatti maaloo na gaafannaa.